Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtu alhamdulillah. Ashama harkafuun ummanni musliman ta'inis akkam nagaa fayyaa jirtan alhamdulillah galata rabbii deebinee jirra. Har'a wani dhufneen qophii bu'aartiiti. Akkuma tana dura baay'ilama isinii qabannee jirrutti qophii bu'aartii mariilee garaagaraa gorsa waan adda addaa isinii qopheessine jennee isiniif waadaa gallee jirra. Akkuma waadaa keenyaatti waadaa keenya guutuudhaaf dhufnee jirra har'allee. Wanni eegaluun jalqaba irratti arra nama haaraa tokko badaatiin dhufe. Nama haaraa saniin keessummaa keenya saniin wal baruudhaaf jalqaba irra maqaa isaatirraa eegallaa. Maqaan keenya? Maqaan kiyya Usmaan naan jedhan. Maqaan kee Usmaan siin jedhani. Hayyee lammaffaa irratti dhalataa isaati? Dhalataa Harargeeti. Hayyee Harargeerraa? Harargeerraa lixaa. Harargee lixaati jechuudha. Tokkoffaa irratti ammas wanni ittiin nu dhiyaatu yeroo ammaa kanatti Harargeen jaagaafi yeroo ammaa kanatti Harargeen ulamaa'ii qabdi moo gootota siyaasaan falman irra heddummaataa jaa Harargeedhatti. Ulamaa'ii irra qabdi moo gootota siyaasaati irra qabdi jaa? Ulamaa'ii irra qabdi. Ulamaa'ii irra qabdi. Harkatee jira harkadhaaf. Lammaffaa irratti kumni baay'isuu zeeroo meeqa ta'a jaa? Zeeroodha ta'a. Malee sadaffaa irratti Jawaar jecha tokkoon ibsii jaa? Jechuma tokkoon jechuudha. Hayyuu Oromoo ta'e Jawaar jechuudha. Hayyee Jawaar jechuun hayyuu Oromooti jee nama siyaasaati. Jawaar jechuun nama Oromoon qabdu akkana jee deebise jechuudha. Afuraffaa dhalaarraa dhalaa magaala moo dheertuu diimtuu gabaabduu irraa kan feetaa jaa? Tokkoffaa dhalaa magaala dheertuu diimtuu gabaabduu tana keessaa kan feetaa? Dhalaan ittiin gurraachoomin diimatiin magaalallee yoo taate dhalarraan tasammuu qabdu. Dhalaan sammuu qabdu feetaa jechuudha. Bareedumina qaamaa hoo? Bareedumni qaamaa ga'a. Anummaa gartee likkitti eessi qallatee mata naa taata. Hayyee shanaffarratti urjii fi baatii kamturraa olii jedha. Urjii fi baatii samii keessa jechuudha. Urjii moo baatii turraa gadii? Urjiirraa olii jettan. Kanarratti daawwattoonni keenya urjiidha moo baatiitu irraa gadii isittu deebisa? Inni baatiidha jedha. Isin maal jettaniin asirratti? Jaffa uummanni Harargee maaliif achi buutee miilla bakar waaree jaa? Waan gootota seenaa goototaa yaadatu. Hayyee gootatti yaadachuun? Gootatti yaadachuun tokko wanni haroora qabaa haroora duraan kan gartee waan gootota hin yaadachuuf jecha san jedhani. Hayyee wanni miilla bakar waaree achi buutee miilla bakar jaaniif isinis deebisa. Torbaffaa namni ijuma fiitiin ija fiini harkaayii jedha. No. Ijuma sana ija sana ni gartaayii. Mul'ate ijjitu? Ni mul'ate. Ijjitu teelmamu. Egaa ija fi gisee jaan. Ijatee ogaa yommuu dhalte faa ija fi hin garture. Gaaffii saddeettaffaa Oromoon nama diimaadha moo gurraacha heddumaatti jedha? Oromoon gurraacha heddumaatti. Gurraacha heddumaatti Oromoo. Oromoon nama diimaadha moo gurraacha heddumaatti? Isinis deebisa maaliif jennaan ani Afrikaa ogaa jedhamu kun maqaa keenyaaniif yaamamuu jeetiin murteessa. Maaliif jennaan Afrikaan Tanzaaniyaa fa'aadha jeetiin amanaan. Nuti Afrikaallee waliin jaamnu xiqqoo wal keessa guddanaa. Wanni Oromoo jedhamu ta'u wal keessa jiru nuti hawwumti gurraacha hin ta'in diimaanis wal simannee wal keessa jiran jechuudha. Hayyee gaaffii saglaffaa nashiidaa Kamaal Hebboo keessaa takka nuyi jedha. Beektaa isumaa? Inni laakiin immoo nashiidaa isaan sammuutti hin qabanne jechuudha. Hayyee gaaffii kurnaffarra geenyee jirraa gaaffii xumuraa jechuun fuudha yookaan bultii ijaarrachuu jechuun maal jechuudha jaa gaaffiin xumuraa? Fuudha jechuun bultii jechuun laakiin fuudha fi bultiin takkuma na fakkaatti laakiin. Hayyee fuudhaa fi bultii ijaarrachuu jechuun maal jechuudha? Bultiidha. Fuudha jechuunis bultii. Bultii jechuunis fuudha jechuudha. Hayyee argatee jira. Gaaffii keenya kanumaan xumurraa hordoftoota keenya warri ilaa ammaan wajjin turtanii
هدوتا كغلطوما ورّي ولين سغنداتنا غغيسا ترتنيس نو غلطوما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته